Audio Jungle. Audio Jungle. Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo horoo Inspire akkam naaf jirtu? Ani nagaa kooti. Rabbiif galanni haa ga'u. Tole egaa bakka isin jirtanitti gammachuu, quufti, milkaa'inni, nageenyi, jaalalli Rabbii isiniif haa baay'atu. Kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati biyya Oromiyaarraa. Tole egaa guyyaa har'aa kanallee barnoota adda ta'e barnoota baay'ee bareedaa ta'e miidhagaa jireenya keenyaaf hashaboo kan ta'e an jireenya keenya mi'eessu an jireenya keenyaaf abdii laatu an jireenya keenya gara fuulduraatti nu tarkaanfachiisu barnoota addaa barnoota mi'ooftuu isiniif qabadheetan jira. Tole egaa akkasiin barnoota kanatti gammaddan nan amana. Tole yoo isinitti tole ofii keessanillee hiriyoota keessaniif maatii keessaniif firoottan keessaniif sheer gochuu ni dandeessu. Tole guyyaa har'aa kana barnoota akkamii nuuf qabatee dhufe jettanii yaaduu dandeessu. Tole egaa barnoota keenya guyyaa har'aa mata dureen isaa jireenyi yoo qaawwallimoo sitti ta'e ati immoo kirrii yookaan fo'aa ta'e hulluuqii keessa darbii kan jettudha. Akkasiin itti gammaddan nan amana. Na faana turaa. Tole egaa jireenyi yoo qaawwallimoo sitti taate obboleetti kiyya obboleessa kiyya ati garuu fo'aa yookaan kirrii taate keessa hulluuquu keessa darbuu qabdaa jechuudha. Jireenyi keenya qaawwallimoo duukaa baay'ee wal fakkaata. Tole egaa nama akka fo'aa ta'utu hulluuqee maal godhaa jechuudha. Jireenyi qaawwallimoo fakkaatti mitiiree. Nama akka fo'aa ta'utu hulluuqee keessa darba. Nama akka fo'aa yookaan akka kirrii sanaa ta'uu danda'e qofaatu maal godhaa jechuudha. Hulluuqee keessa darba. Qabsoon jireenya keenya keessatti salphaatti injifannoo gonfachuu hin dandeessu. Qabsoo jireenya keenyaa keessatti salphaatti injifannoo gonfachuu hin dandeessu. Eenyullee yoo taate jechuudha. Yoo maal goote keessa injifachuu dandeessa? Yoo ifaajje, yoo carraaqxe. Injifannoon bu'aa ifaajjiiti. Otoo ati hin ifaajiin wanta ofii isaatti mijatee sitti dhufu hin jiru. Kana amanii taa'i. Kanaafuu teessee wanta mijataa hin eegiin. Jireenyi ifaajjii barbaadde. Yoo ifaajjee wanti hunduu ni mijata. Teessee waan mijataa qofa eeguu dhiistee kaatii maal gochuu qabdaa jechuudha. Ati illee haala ofiif mijeeffachuu qabda. Haala ofiif sirreessuu qabda. Ammaa kaatee haala ofiif hin mijeessinetti rakkina keessa teessee yaadda'uun faayidaa tokko hin qabu. Kanaafuu teessee waa'ee rakkinaa, waa'ee milkaa'uu dhabuu, waa'ee jijjiiramuu dhabuu, waa'ee galma ga'uu dhabuu teessee yaaddee dhiphachuu, sodaachuu, waa'ee rakkinaa yaaddee yaadda'uu dhiiftee maal gochuu qabdaa jechuudha. Akkamitti akka furmaata isaa fiduu qabdu yaadi. Yaaduu qabda. Sammuu kee kana fayyadamtee furmaata sammuu keef rakkina sanaaf jireenya kamirrattuu furmaata laachuu ni dandeessa. Garuu teessee ifaajjii tokko malee naaf mijata jechuun ni ulfaata. Addunyaan kun addunyaa taa'anii yaadan osoo hin taane addunyaa waan haaraa uumanii keessatti bashannananii jiraatanidha. Kanaafuu teessee waan mijataa eeguu dhiiste maal goota jechuudha.
addunyaa kun addunyaa akkasumaan ta'anii waan irra mijataa wanta takkaatti nu milkeessu wanta takkaatti gara fuulduraatti nu darbatu ta'anii itti eegan osoo hin taane wanta itti jireenya keenya keessatti wanta haaraa kalaqne wanta haaraa hojjenne wanta hojjenne hin beekne hojjenne uumne irratti jiraachuu dandeenyudha malee taa'anii addunyaa irratti mijeeffatan miti. Kanaafuu maal gochuu qabna seetan obbolaan kiyya? Wanta dhaabbattee seenuu dadhabde tokko, wanta dhaabbattee darbuu dadhabde tokko, wanta irra deddeebitee yaaltee dadhabde tokko hulluuqi seeni, gadi jedhiitii seeni. Wanta dhaabbattee si galchuu dide, wanta dhaabbattee nan ol si galchuu dide sanaaf gadi dhiitii hulluuqiitii keessa darbe. Wanta gufuu sitti ta'e, wanta qoraattii sitti ta'e, qoree sitti ta'e, karaa darba si dhowwate. Ati immoo maal goote? Hulluuqi yookaan utaaliitu keessa irra darbi. Kana hulluuqxee keessa hin dabartu taanaan galma hawwite jireenya hawwite maal ta'e hafachuudha? Hawwii qofaa ta'e hafa. Kanaafuu jireenyi keenya ifaajji barbaadde. Wanti dhaabiitiin si galchuu didu tokko gadi jettee nan ni seenta. Kanaafuu maal gochuu qabna nuun? Wanta sana keessa darbuuf carraaqqii gochuu qabna. Wanta sana keessa darbuuf hulluuqnee keessa darbuuf maal gochuu qabna? Irra deddeebinee yaaluu qabna. Hin danda'u jettee hin dhiisin yoo dhaabbiitiin si galchuu dide hulluuqxee galuu yaali. Hin danda'u jettee sammuu keef itti cuftaa bakka ani kana rakkina kana keessa jireenya kana keessa qormaata kana keessa darbuu hin danda'u osoo hin taane furmaata isaa yaaddee rakkina sanatti fayyadamtee furmaata godhattee hulluuqxee darbuu ni dandeessa. Hin danda'u jettee hin taayin. Hin danda'u jettee of amansiistee hin dhiisiin. Kun natti cima, kun naaf hin malu. Bakka ani kana keessa darbuu hin danda'u jettee hin taayin. Taa'anii wanti daawwatan taa'ee nama daawwata. Kanaafuu haala mijataa eeguu dhiistee bakka anaaf hin danda'amu, ani hin dandeenye, kana keessa darbuu hin danda'u, rakkina kana keessa, qorumsa kana keessa jaalalaan hin qoramna, hojiitiin ni qoramna, gaa'ilaan ni qoramna, jireenya keenya waa baay'ee keessatti ni qorama. Garuu hin danda'u, bakka hin dandeenye, naaf hin mijatu, kana galma ga'uu hin danda'u jechuu dhiisne gadi jennee akka inni nu galchutti, akka keessa darbinutti furmaata barbaannaan ni darbina. Mee fakkeenya tokkoon sinii fudhadhaa obbolaayyaan keenya. Lilmoodhaan namni uffata hodhachuu barbaadu tokko maal gochuu qaba? Qaawwa lilmoo sana keessa fo'aa dabarsuu qaba yookaan kirrii sana dabarsuu qaba. Qaawwi lilmoo baay'ee dhiphoodha. Baay'ee qal'aadha. Garuu dirqama uffanni sun hodhamuudhaaf dirqama. Uffata sana hodhuuf dirqamadha. Qaawwa lilmoo qalloo sana keessa kirrii yookaan yoo hulluuqsite wayyaa sana ni hodhita. Garuu qaawwa lilmoo dhiphaa sana keessa kirrii hin dabarsitu taanaan uffata keessan hodhachuu hin dandeessu. Jireenya sitti dhaphate sanaaf furmaata laattee keessan dabarsitu taanaan rakkoo keessanaa furmaata laachuu hin dandeessu. Hiriyaa keessanaaf furmaata laachuu hin dandeessu. Haadha warraakeef, abbaa warraakeef, maatii keessanaaf furmaata laachuu hin dandeessu qaawwa sana keessa dabarsitu taanaan. Kanaafuu dirqama wayyaa sana hodhachuuf maal gochuu qabda? Qaawwa lilmoo dhiphaa sana keessa kirrii sana dabarsuu qabda. Fo'aa sana dabarsuu qabda. Kanaafuu maal gochuu qabna ree? Qaawwa lilmoo sana keessa suuta jennee yoo kirrii sana yookaan fo'aa sana dabarsine uffata sana ni hodhina. Hodhuudhaaf nutti salphata yoo kirriin keessa jiraate. Kirriin keessa hin jiru taanaan lilmoomti sun wayyaa keenya sana, qullaa keenya sana ittiin nu dhoksuu hin danda'u hodhannee. Kanaafuu kirrii sana yoo qaawwa lilmoo sana keessa dabarsine
bakkee nu jalaa cite sana hodhachuu ni dandeenya. Garuu amma kirrii sana yookaan fo'aa sana qaawwa ilmoo sana keessa dabarsinee ittiin hin hodhannetti maal ta'ee ta'a? Wayyaan keenya sun citaansaa yookaan baqaqaan isaa ni ta'a jechuudha. Jireenya keenya keessatti illee yoo waa tokko nu mudate hojiirraan, jireenyaan, gaa'ilaan, jaalalaan, maatiidhaan, obboleessaan, obboleettiitiin yoo nu mudate, yoo hin duuchinu ta'e, furmaata qaawwa sanaaf hin barbaannu yoo ta'e, dadhabbii qofaan banaa ta'ee hafaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Dirqama fo'aa sana ilmoo sana keessa dabarsuun dirqama. Wallaansoo jireenya keessatti salphaatti waa tokko namni jeessaa iddoo guddaa rangaa jechuun hin danda'amu. Salphaatti waa tokko milkeessuun hin danda'amu. Ifaajjii guddaa gaafata. Irra deddeebanii yaaluu. Hin danda'uu qofaa otoo hin taane nan danda'a. Kunillee ni darba. Kana dura koo yaa obbolaan kiyya. Rakkoo baay'ee keessa hin darbu jette keessa baay'ee dabarteetta. Kun natti cima waanta jette hedduu keessa dabartee argiteettaa bara. So yoo rakkinni sitti dhufe yoo jireenyi kee takkaaf sitti cufate natti cufateera bakka rabbi nan laaluu hin jedhiin. Wallaansoo jireenyaa keessatti takkaan milkaa'uun hin jiru. Ifaajjii guddaa gaafata, dadhabbii guddaa gaafata milkaa'uuf. Carraaqqii guddaa gaafata. Yoo irra deddeebitee yaadde garuu, yoo irra deddeebitee yaalte garuu ni milkeessita. Wanta sanaaf furmaata taataa jechuudha. Qaawwa sana hodhuu ni dandeessa. Waa tokkoon sinitti hima. Si'a tokkoon namni utaalee ji'arra yaabbate hin jiru. Yookaan wanti takkaatti hawaarra yookaan ji'a sanarra taa'e takkaatti hin jiru. Maal godhu irra deddeebi'e si'a baay'ee yaaluuti. Maal godhan? Yeroo jalqabaaf Ameerikaanonni ji'arra ni teenya jedhan biyyoonni hedduu itti kolfaniiru. Qubatti qabaniiru. Garuu maal godhan? Irra deddeebanii yaaluutiin wanta jedhan sana ni milkeessan bara. Irra yaabbatanii ni ta'an ji'arra. Maal gochuutiin irra deddeebanii furmaata isaa barbaadanii. Garuu gaafa lafa teessi ilaaltu baay'ee ulfaata. Ji'arra akkamiin baamee taa'ama? Ji'arra akkamiin akka hin teenyadhanii yaadan jedhanii baay'ee itti kolfan biyyoonni hedduu, mootummoonni hedduu. Garuu ifaajjii hedduu booda maal godhan? Akka achirra ji'arra jiraatamuu danda'u, akka namni ji'arra yaabbachuu danda'u dhugoomsan. Kanaafuu yoo jireenyi qaawwa ilmoo nuti ta'e nu kirrii taane keessa darbuu qabna, fo'aa taane keessa darbuu qabna. Dadhabbii tokko malee namni takkaatti goonfatu hin jiru. Jireenya salphaatti takkaatti nam milkaa takkaatti akkasiin ta'a jechuun oduu sobaatii bara. Soba takkaatti injifachuun hin jiru. Injifachuuf dhamaatii gaafata. Injifachuuf cimina gaafata. Dadhabbii guddaa gaafata injifachuuf. Dadhabbiin kee yoo addaan hin cinne garuu bakkee guddaarra keessa. Humna keessa kee jiru dhaggeeffadhu. Dandeettii keessa kee jiru bari. Nun uumama jalqabaati bara. Kanaafuu waan nutti dhufu hunda isaa keessa ni darbina. Qaama furmaataa ta'uu qabna malee qaama rakkoo ta'uu hin qabnu. Ogummaa fi beekumsa jireenya keenya keessatti qabnutti fayyadamne maal gochuu qabna? Galma ga'uu ni dandeenya. Yaa obboleetti kiyya, yaa obboleessa kiyya. Seensi qaawwa ilmoo baay'ee dhiphaadha. Garuu kirriin sun erga keessa ba'ee booda akka barbaade kirriin sun waa barbaade hodhuu danda'a. Kanaafuu qaawwi milkaa'inaa, qaawwi waa tokko milkeessuu baay'ee dhiphata. Garuu erga keessa dabarte booda baay'ee sitti bal'ata. Waanuma ammas bal'atuuf natti waanuma ammas dhiphaa kana keessa darbee akkas jiraachuu danda'u, akkas bashannanuu danda'u kanaafidhaan inni natti dhiphate jettee jireenya kee darbetti baay'ee irraa baratta. Kanaafuu qaawwi milkaa'inaa baay'ee dhiphaadha. Guddaa fakkaate mul'ata garuu takkaa keessa dabartee nan bal'aadha, hin bashannanta, hin gammadda, hin darbeen jettee haasota. Kanaafuu akka qaawwa ilmooti milkaa'in keessa ni darbita. Nuti qaama furmaataa qaawwa sana keessa taane qaawwa sana keessa darbine qaama furmaataa ta'uu qabna. Kanaafuu yaa obbolaan kiyya
rakkoolee qabsoo jireenya keenya keessatti nu mudataniif furmaata qabaachuu qabnaa jechuudha. Furmaata hin qabnu taanaan dadhabbiidha. Qaama furmaataa ta'uu qabnaa jechuudha. Daandii furmaataa lakkoofsa hin qabu. Lakkoofsa galchituu hin qabdu. Kanaafuu atis qaama furmaataati. Akkasiin barnoota kanatti baay'ee gammaddan abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleera ta'e laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu faana dhaabadha. Akkasinitti gammaddaniittu nan amana. Kanaafuu ati rakkoo sanaaf furmaata malee yoo jireenyi qaawwalee ilmoo sitti ta'e ati immoo fooyaa yookaan kirrii taate keessa darbuu qabda.